kanama dhibusu rabbi kanama fayyisusu rabbi jechuudha. So kanaaf yaa obboleewwan kiyya yeroo baay'ee isinii deddeebi'eera. Ani yeroo namni dhukkubsatu garaan nan danda'u afaan baasee isinitti dubbachuuf hin saalfadha. Nama yeroo kana kolfuu jira kunoo inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. An nama dhukkubatiin jedham obboleettiteetu dhukkuba itti kolfitaa jechuudha. Nama dhiba kakadhatti unaan jedhu jira kanama dhukkubsatu obboleettii ufiitti kolfuu jira subhaanallah. Mucayyoon tuni intala durbaati. Dubartiin amaanadha. Dubartiin haadha teenna. Dubartiin obboleettii teenna. Dubartiin jaartii teenna. Dubartiin hiriyyaa teenna. Dubartiin intala teenna. Walumaa galatti dubartii hiini jedhu kuni dubartiin warshaa jireenya ilma namaati jechuudha. Sigalee osoo dubartiin addunyaa kana jiraate qeesin, sheekin, beekan, wallaalan, hayyuun, dabeessi, goonni, lugni, maraattuun kafayyaa qabu bakka dhufu qabu jechuudha. Soo kanaafi ma'anaan dubartii isa kana warri ma'anaa dubartii hin beekne sigalee dubartiin dhukkubsatu irra dhiirri dhukkubsatu wayya sigalee amaanaadha sigalee amaanaa hin baatan malee hin nyaatan dubartiin haadha dhiirri dhukkubsatu dubartiin dhukkubsatu irra haadha wayya sigalee zabana asaabaa keessa isinirra hin beeku asaabaa wayittu nabii rabbiitti dhaqee sallallahu alaihi wasallam يا نبي ربي شيطان كانوا برجل يقولوا قرّة إنه صاحبهم فقدوا جناني ثم أمك 3 مرات جريني 4 مرات ثاني أبوك جريني قال هاتي فرون فت جريني نبي ربي عمر مو كيتيانو أبا كيتي أجانا وجالن شرفني دوبارتي كون قال أجانا قرأ أمانتي تتس قرأ نمو ما تتس قال شرفني يجو كنافي نمني هذا كم انت لا تنتقل نمني جارتي كم انت لا تنتقل نمني انت لا كم انت لا تنتقل انت لا تقول مجيونتون غنا وانهم دي سي ايغتا سيغالي غنا اكاك بوتي جارچو برباد علمو ارغچو برباد اوف جيجيرو برباد بي اوف جيجيرو برباد مجيونتون حامله قبدي اي جگا فيا قبدو نما البوم توكو امه حواسا كرا بي بقى زي كوبه توكو اوسوسر امه براني گاي كرت كوفته بيار وفيد رجراچو ردبده بيار راباته بيا بقى كيستي كفته يچو سينيغال كنافي نديبا اكتي نمتي كولفانيله نديبا وري كولفكولله غرا كم يك قبنتو نديبا غارو موتو ربي جزال إساني ديبيني ورق فيا قباته كولفكرا هاغلو بونجيران ربي إساني ديبيني والله لا تكولفسيسا نمني دين وفيتي تو هن كولفو فيا ربي ترتي فيا ربي تو نمتي قبا ربي نمر رافودا وصوتي كشو نما وايا دنتاتن كولفاني already amma karaa dhuma dubbiyo isinii gore obboleettiin teenna kuftee jirti kanama fayyisu rabbii gaditti mootu sababni waa gargaaruu barbaachisa bira dhaabbachuu barbaachisa dhufanii warri biyya kana jiru gaafachuu barbaachisa ka biyya biraa jiru mootu waan qabuun bira dhaabbachuu barbaachisa yaa obboleewwan akiraa mallayni dura haga iyyaa turre gargaarame gahaa miti mucayyoo tana gara 80 walii gala gaafataa jedhe doktorri mallayni dura walitti qabame kadhiyoo kana karara deddeemnee guurre kara qarshii 10,000 biyya kana ijoolleen teenna rabbi jazaa isaanii haa kafalu ijoolleen biyya faranjii jiran warri akka jamaal faanti eenyu ayyub tokko sultaan ayyub tokko faanti hiriyoota ofii wajjin gara doolaara 400 waan akkasitti argannu sun hin jiru amma zero mallayni dhumeera kanaafi amma gargaarsa barbaanna tolchaa useen madda akka takka mootu nama dhukkubu dhufee yoo gaafate akka dhuunfatti gargaaraa beeku laayivii dhufee isaa nama kadhatu dhagarra biyya kana keessatti homa bira haasayaa homa siyaasaa kana fa'aa xiinxalaa turan isaanii kadhaa kana yeroo awwalaatiif dhufanii mee obbo kadhaa kanarra dhuftanii bagana gaan dhuftanii seenaat li hojii ashama harka fuune hundi keessanuu warri amantaa islaamaa hordoftan assalaamu alaykum warri amantaa biraa hordoftanii mootu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu ani namni dhukkubsatee deeggarsa gaafadhuuf yeroo baay'ee nama dhukkubsatee deeggarsa gaafadheef hin qabu garuu arra dubbiin natti hammaannaniin dhufe wallahi obboleettiin teenatuni haala isiin amma keessa jirtu osoo as jiraattanii agartanii baay'ee tokko coraan nama lola nu hundi obboleettii qabna nu hundi ijoollee qabna warri umriin xiqqoo deemee ijoollee shamara reef lafaa dhuftu qaba wanti arra mucatii tanarra gahe ijoollee teessanirra hin gahin hundi kee waan biraa yoo dadhabde gargaarsi irraa maahii atii mucatii tana gargaartu ergaa kana sheer gootee
sababa ati waan kana share goote namni viidiyoo kana dhageeffate sababa ati ergaa kana hiriyoota kee fi group biratti ergiteef namni viidiyoo kana dhageeffate mucattii tana gargaaruudhaaf birrii takka yoo kenne sababa ati waan san share goote namni mucattii tana yoo gargaaree mucattiin tun fayyite rabbiin guyyaa qiyaamaa akka ati waan nama addunyaa kana gubbaa irra jiru fayyifteetitti jazaa sii qabaa jechuudha. Ani mucattii tana akka dhuunfaa kiyyaatitti qaata gargaaree jechuudha. Hagana gargaare jedhee dubbachuun barbaadu. Waan dhuunfaa kiyyaa waan rabbi naqabu kumootii kiisa kiyyaa fuudhee ijoolletti kennee jechuudha siliifaatti kenne. Haa ta'u garuu bilbilaan mana taa'eetiin waan isin jettu hordofaa jechuudha. Dhiheenyatti mootu dhufellee gaafachuu eegalee jechuudha. Mucattiin tuni baatii 3 ol hospitaala garagaraa irra deemtee yaalamaa turte. Bilbilaan hubataa ture. Waan qabuunis bira dhaabbataa ture akka dhuunfaa kiyyaatitti. Garuu haalli mucattii tanaa itti dabaluu malee fooyya'uu didee jechuudha. Dhibichi itti hammaachuu malee inda wali enu da wala sa in bilbilan ha mena ni bilbil tankuni adara live ina kadda hin cinne dubbil rasa jiru waye imma nafseti mucattin tunu bati sadi olive hospital blog gode boka meni mucattin tuni bati sadi olive hospital garagara irra deema turte wana siti dalagatte biye baqa keessatti mana madami waan maatiin warra qabu jabbiin osoo nafin hoolan osoo hinafin hin beeytan jireenya nama kennaa biyyatti waan qabanitti gurguratanii warri itti deegee biyya kana keessatti isii yaalchisuudhaaf hospitaala garagaraatti irratti hin deemaa turan waan akka dhibeen isii itti dabaluu malee irraa irrachuu didee jechuudha. Amma dhibeen isii sadarkaa ulfaataa irra geennaniin mallee ni gaafatamne waan kiisa kennaa baafnee gargaarree ol taananiin waan goonu dhabnee falli nutti dhabee mucattii tan akkam goona jennee guyyoota muraasa dura asliinfaan magaalaa keessa deemanii warra kaayiroo irraa mallaqa akka funaanan goosifnee jechuudha. Mallayni sun gara qarshii 10,000 walitti qabarrabi barakaa godhaa Selinfaan mallaqa sanii fi waan muraasa walitti qabnee hospitaala namni kamuu seenuu hin dandeenye birrii walitti kadhannee jechuudha. Selinfaa walitti qabanii hospitaala ajaa'ibaa geessinee hospitaala san akkuma isin agartan waan tiruu isiitii fi waan amma garaa keessa dhukkubu kana dhiiga qofa irraa fuudhanii osoo opereeshiin godhin silaa hospitaala biraa taate mucattii tana garaa isii baqaqsanii dhiiga isii irraa fuudhanii jechuudha. Garaa baqaqsanii dhiiga isii irraa fuudhanii tiruu irraa akkasitti rakkoon isii barama. Garuu mootu hospitaala guddaa finnee akka opereeshiin goone mucattiin tun laaftee jirti waan nyaattu. Shorba Hasan Asfuura warri biyya Arabaa beekan. Shorba Hasan Asfuuraa fi ruuza adii Masirii jedhaniin tokko dhalatti nyaanni biraan hin seenu. Nyaata biraa yoo seene san uffallaaltii jechuudha. Isuma sanuu suuta itti kenninaa jechuudha. Kanaaf mucattiin tun haala rakkisaa keessa jirti. Baatii 3 oliif hospitaala biraatti yaalamte. Amma hospitaala guddaa sanitti guyyaa har'aa qofa laaboraatoorii mirmaraa waan san qofa irraa fuudhuudhaaf qarshii biyya kanaa jinee 13,500 ol fuudhanii jechuudha. Risiitii fi kadda. Kinootiin artistiin kennaa artist Kadir Shibirree jala bu'ee adda durummaadhaan mucattii tana yaalchisaa jira jechuudha. An ziyaaraa dhufe. Waa'ee gargaarsallee keessaa qabu garuu ergaa kiyya isinii dabarsuu barbaadeeti. Artist Kadir Shibirree fa'aas jiranii jechuudha. Risiitii kana mirmaraa yeroo tokkoo qofa hin mul'atamee asirratti agarsiisa. Mirmaraa yeroo tokkoo qofa qarshii 13,000 jechuudha. Mee dhiiroo mucattiin tun du'u malee maal ta'e? Dhibee sadarkaa kana ga'e du'u malee maal ta'e? Akkuma isiniin jedhe warri hoolaa fi jabbii re'ee sa'a elmatan osoo hin hafin biyyaatti gurguratanii dadhabanii maan nun jedhe obboleessi waan goonu wallaalle waan qabnu itti gurguranne abboo Oromoo mucattii teenna waan gootan godhaan nun jedhanii jiran. Oromoon isini mucattiin tuni osoo gargaaruu dandeenyu osoo waan xixiqqaa walitti qabnee gargaaruu dandeenyu yoo kaduutu taate safuu guddaa saalfii guddaa amma namni laayivii kana laalaa jiru nama 2,000 oli nama 2,000 namni 2,000 kuni doolaarri 10,000 nutti hin jabaatti barnoo akka dhuunfaatti sanii ol kennine irra deebinee amma namni 2,000 as keessa jiru kuni doolaara 10,000 doolaarra 10 jechuun bari ka faranjiin warri biyya faranjii jiru yeroo karaa gubbaa deeman gara hojii achi goranii bunaan bitatanii yookaan shaayiin bitatanii karaa gubbaa darbanii kooyita karaa deeman bishaan afoo itti ta'an asiira ittiin bitatanii warri biyya faranjii
ijoolleen biyya arabaa mootu doolaarri 10 hojii guyyaa takkaati jechuudha. Yoomiyaa guyyaa takkaa osoo hin taane yoomiyaa guyyaa walakkaati. Mee dhiiroo amma namni 12,000 kun doolaara 10 mee warri reega dandeettannaadha. Namni 12,000 doolaara 10 osoo buusee meeqa ta'a? 20 ta'a miti? 20 ta'a bara. Doolaara 20 ta'a jechuudha. Ati doolaara 10 baafte simmiidhu garuu sadaqaa sii ta'a. Ati doolaara 10 baafte simmiidhu garuu obboleettee sii fayyisaa jechuudha. An doolaara 10 baase nammiidhu garuu obboleettiin teennan fayyitii jechuudha intalti Oromoo. Mee rabbii jedha doolaara 10 sadii ol nuun kenninaan barbaannu. Obboleettii teenna tanaa doolaara 10 ol hin kenninaan barbaannu. Abbaan rabbi laaffisee faa kennu. Mee doolaara 10 walitti haa buusnu namni 12,000 kun qarshii doolaara 20 ta'a jechuudha. Doolaara 20 mucattiin tuni hospitaala feete seentee yaala barbaachisuun argattii jechuudha. Gaaf kana nuti gama kennaan waan goonu gooneerraa jechuudha. Haftuun eenyuun bira rabbi bira. Kafayyisu rabbi bira. Likulli shay'in sababa fa'atba'a sababa. Sababa haa taanudha malee kafayyisu rabbi. Garuu mootu dirqama yaalchisuu qabna. Dawaa fiduufi qabna. Dawaa san keessa rabbi fayyaa kaafii jechuudha. Kanaaf intalti Oromoo biyya baqaa keessatti doolaara 10 walitti aggaaccaanee osoo fayyifachuu dandeenyu nu harkaa akka hin duune Oromoo kana dhaamsa sitti dhaammadha. Obboleettii qabda. Biyya Arabaa jirta waan sirra gahu hin beeknu. Biyya kana keessatti gargaarsa hedduu namaa godhamee nama hedduutu harka keessan irratti fayyee. Ammallee mucattiin tun isin qabdi. Mucattiin tun aktiivistiidha. Waa'ee qabsoo Oromoo dubbataa turte. Aartistiidhallee waa'ee aartii dalagaa turte. Oromoodhaaf ifaajaa jirtu turtee jechuudha walumaa galatti. Nama nuuf jecha ifaajaa ture doolaara 10 qofa kenni nuuf Oromoo. Doolaara 10 qofa. Ani garee gargaarsaa keessan jiru warri gargaarsa guuruu Dr. Asliinas jiranii artist Kadir Shibirree faas jiranii ijoollee hedduu jira jechuudha warri gargaarsa guuruu. Anillee gama kiyyaan waan narraa eegamu amma itti kennee biraa deema. Isinillee waan isinirraa eegamu hadara gargaara. Jini keessa jiru ji'a Ramadaanaati. Du'aa'iin gargaarsi ji'a Ramadaanaa kana keessa gootan dachaadhaan isinii baay'ifamti. Du'aa'iin ji'a Ramadaanaa gootaniif hin qeebalamti. Afaan Soomatiin du'aa'ii gootaniif waan ta'eef. Kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessan doolaarri 10 baay'ee salphaadha. Riyaala 50 muumee jechuudha bara. Riyaala biyya Arabaa itti gaafa deebitu riyaala 50 akkas na fakkaati. Warri biyya akkasii miti. Riyaala 50 caalti. Riyaala 50 ka januudhaaf kaardiitti guuttannee hiriyaa keenyatti hin dawwallu jechuudha. Jana yeroo takkaati riyaala 50 yookaan immoo daataa guyyaa 2-3 ittiin guuttannu jechuudha. Warri biyya Arabaa riyaala 50 uf qaba. Warri diaspora doolaara 10 uf qaba. Nullee akka bakka itti waan nurraa eegamu uf qabna. Riyaala 50 walitti buufnee obboleettii teenya tana haa fayyifannu. Ijoolleen keenya biyya Arabaa jirtan, mana Arabaa jirta, alagaa bira jirta, waan si mudatu hin beektu. Mucattiin tun kaleessa akkuma keetti mana madaamii deemtee dalagataa turte. Har'a garuu qabaan rabbiisii qabe. Dhukkubsattee jirti. Haa fayyifannu. Nama tokko du'a irraa oolche akka nama addunyaa kana gubbaa jiru du'a irraa oolcheetti lakkaamaa jira jechuudha. Kanaaf hundi keenna keeyrii kana haa dalagannu. Wanti tun keeyriidha. Keeyriitti wal waama. Gareen ijaaramee jira. Garee ijaartanii miti. Liinkiin asirra jira. Liinkiin as gubbaa jira. Liinkii kana gattuqaa seenaa namni gargaaruu barbaadan. Koreen deeggarsaa dhaabbatee jira. Ani koree deeggarsaa keessan jiru. Koree deeggarsaa keessan jiru. Ergaa kiyya qofa isiniin ga'uufi. Ani akka ati gargaartutti birrii tiyya kiisaa fuudhetiin hin gargaara. Atillee na waliin gargaari. Warri deeggarsa guuruu warra akka Aslii, warra akka artist Kadir Sa'id Shibirree jechuudha. Warra akka Adam, warra akka Tamaam, warra akka Reedii fa'aa hin jiran. Isaan irratti gargaara yaa obboleeyyan kiyya. Haa gargaarru mucattii tana du'aa oolfannu. Mallayinee gammaa gargaarame mallaqa xiqqoodha. Barakaa Rabbi duniyaa teessan keessa haa kaa'u. Warri qabeenya qabdan, warri ji'a Ramadaanaa kana keessa qabeenya keessan irraa zakaa baaftan, zakallee garanaas baasa. Kanaaf warri amantaa kiristaanaa waaqeffataa musliima osoo hin jedhin intalli tun Oromoodhaaf dalagaa turte bira haa dhaabbannu, haa gargaarru, haa fayyifannu, hin dandeennaa haa gargaarannu, hospitaalaa galfannu, yaala barbaachisu haa goonuuf, fayyisaan Rabbi nu sababa haa taanu. Fayyisaan Rabbi nu sababa haa taanu. Kanaaf hadaraa siyaasni waan biraa, qaldiin biraa waan biraa, garuu tun yoo waa'ee fayyaati. Kanaaf hundi keessan waan isinirraa eegamu godhaa. Hadaraa mucattii tana fayyifadhaa. Warri feesbuukaa aktivistoonni warri hordoftoota qabdan waan kana sheer godhaa. Ammallee barreessaa sheer godhaa.
keedii kanarratti wal kakaasaa waan dandeenyuun intala tanaa fayyifannuun dhaamsa kiyyaa ani ergaa kiyya kanumaan isinii xumuraa amma gara doktor asiniitti isin deebisaa namni birallee hin jiraa yookaan ergaa isiniif dabarsu taate haala mucattii tanallee asiniin isin agarsiisu egaa mucattiin tun nu qabdii osoo nu qabdu akka nu harkaa waan yaalaa dhabdee nu harkaa hin duune hadaraa isinitti dhaammadhaa ulfaadhaa barakadhaa rabbi isinirraa jaalatu. Shibirree waame irra gad bu'insa isa jala deemaa jira. Egaa ree tolchaa wanni hambisen jiru yoo nama gargaaruuf nama ta'u qofti gahaadha. Gandummaan barbaachisu gurraacha diimaa bifaan barbaachisu ati laga ati dhiiraan barbaachisu ati dubartii ati dhiiraan barbaachisu gadi bu'insan immootu arsitti shibirree qoxote ka wajji oolu ka jala deemu ka waa'ee maallaqa kanallee haga dhufeef haga dhiise quba qabu isa anillee yeroo baay'ee biizidha nama baay'eetu rakkoo irratti himata. Biizii ta'e keessa namni immoo gadi bu'insan isii wajjiin oolu isii yaalaa jiru haakima geessaa jiru bakka isiin ciiftutti isii astaamamaa jiru artisti Kadir Shibirreedha jechuudha. So Shibirree eegasii seeqatta mee yaada maal qabdaa maalirra jirtanii maal gootan uummanni si daawwataa jira gara nama 2,000 jala ka ga'u si daawwataa jira. Mucayyoon tun gaafa durallee gara artisti dhufaa jirti artiilee lafaa dhufu atillee artistiidha artistii jechuun ka ummataati gochi amma godhaa jirtu kunillee waan intalli tun teessan taateef intala oromoo taatee bira dhaabbataa jirta sila artistoonni gariin akkamiin kadhanna akkamiin dhukkubsa ka boonu dura warri boonu jira TV faa keessatti agarramee taa duraan biyyatti artistoota amma mootu gizee akkatti gabbuutee nama dhukkubu jala deemtee ol qabdee gaqqabdee mana yaala geessu kana baay'ee nuti tola beektaa bagara bubii kan ufidee artistii yana kare bira teenne miidiyaa kanatti interview goona jecha mee ergaa qabu situ waan kana hunda anarrallee sirri quba qaba mucayyoo ani akkuma nama waan gaafa isii fayyaa qabu dhugaa saahiba sirriitti turre ergamootu dhukkubsatte anarra situ akka nama yaala itti aanee mana hakimaa geessaa jira asitti mootu ol qabee qaqqabaa jira mee waan keessa jirtan uummatatti. Galatoomii wanti ammaan tana keessa jiru akkuma amma isin argaa jirtan ijoolleen duratti isin mul'istee jirti waan jidduu kana karaarra deemanii namoonni gara garaallee biyya alaarraa erganiin arraan tana mana yaalaa geessine 12,550 baasne gatii seensaa waliin qarshii 13,000 itti baasne beekte marmaraa yeroo takkaa qofaa tiruu isii irraa fi lafee irraa dhiiga fuudhanii marmaraa kana lamaaniif qarshii 2,550 baasne walii galaan gatii seensaa waliin qarshii 13,000 kuni yaala yeroo takkaati beekte mirmaraa qofaa ganaa dawaan eeggata ganaa ciibsa amma ciisuudhaaf guyyaa jaabooda erga riizaaltiin kun bahee dhukkuba isiillee nuu himanii maal akka dhukkubsatte maal maddi dhukkuba kanaa maal akka ta'ee fi maal akkamiin akka yaalamuu qabdullee nuuf himama garuu dhukkubni kun osoo guddaa ta'uu baatee mannummaa yaalaa sunuyyuu mana yaalaa guddaa kanatti riivarii nu barreessee gara isin nu dabarsee haala kanaan bifa kanaan atantamaan humnaan jennu akkuma amma isin argitan nama ol fuudhee baay'oo tana gabbaasee ol deebisa faadhannee mana yaalaa geessina. Biyya namaa keessatti rakkachuun baay'ee ulfaataadha. Biyya namaa keessatti hojjetteeti jiraachuun hedduu ulfaata. Kanarraan ammoo rakkachuun ammoo sallamaayyuu kanumatu iyyuu rakkuma isii kana laalee waliin dhaabachuu jirra isinillee ijoollee nama wajjin jiran kunniin hundi isaanii akka aslii fa'aan baasu waan itti dabaluu jira qo'ime dabale waan irraan fadhee jira naa galatoomaa isiniin jedha kanuma yaanne jechuu barbaade waan irraan fadhe tokko jira miira keessa galee haala obboleettiin ta'e na keessa jirtu miira keessa na galche waan irraan fadhee jira mucattii tana isii qofaa miti abbaan isii uummata Oromoo irraa galata qaba waa'ee abbaa isii irraa gabaabsee isinii dubbadha olmaa abbaan isii uummata Oromootiif ooleen mucattii tana gargaaruu danda'uu qabnaa jechuudha abbaan isii Nuuraa Kabiruseen jedhaniini iftuun ta Nuuratii Nuuri Kabiruseenii abbaan isii nama Huseen Bunee faa wajjin gootota baddaa Baalee wajjiniin lola sooraa lolee jechuudha hundi keessaniin beektan lola sooraa namni wallaalee hin jiru abbaan isii nafxanyoota Arsii Baalee keessatti ilmaan Oromoo dararaa turte sirna dargii jalatti nama irratti qabsaa'ee dhabama godhaa ture jechuudha nama umrii isaa guutuu diina Oromoo gombisuu irratti dabarsee jechuudha abbaan isii nama ummata Oromootiif jazaa guddaa oolee lubbuu isaa takkitii tana kenneedha jechuudha
Kanaafi isiin tunillee haqa biyya kana dhufte waa'ee Oromoo iyyuu, waa'ee Oromoo dubbachuu, waa'ee Oromoo barreessuu, gama aartiitiin Oromoo cimsuu waan akkana irratti dalagaa turte jechuudha. Akkumni namooma haa taa'uti akkuma Oromootittuu jazaa nurraa qabdi mijattiin tun. Abbaan isii jazaa nurraa qaba, maatiin isii jazaa nurraa qaba. Arra abbaan isii sun dadhabee jira. Waan qabutti gurguratee jira. Obboleessi dadhabee jira waan qabutti gurguratee jira. Olmaa kaleessa abbaan isii nu oolen. Olmaa isiin akka Oromootti nu oolte gama qabsootiin, gama aartiitiin. Akkuma obboleettittuyyuu kun hundi haa ta'u akkuma namoota, akkuma namoomaatittuyyuu mucatii tanaa gargaaran. Hadara amaana rabbii isinitti haa taatu. Ijoolleen biyya Suudi Arabiyaa, Dubaay, Kuwait, Beirut, Libnaan bakkoota garaagaraa jirtan, Bahareen, Oomaan jirtan, Qatar, Dubaay jirtan. Riyaala 50 qofa biratti qaba. Riyaala 50 yoo dandeettan sanii ol. Warri biyya faranjii jirtan doolaara 10 qofa biratti qaba. Obboleettiin tanaa gargaaran. Akkamitti mallaqni kun funaanama? Kadir shibirree faan jiran asliin faan jiranii kinootii an keessa jiru warri mallaqa guuru isaan irratti gargaartanii jechuudha. Tanuma si dabaluu dhufee ulfaadha galatooma. Egaan obboleewwan kiyya kanuma tolchalleen yaada isaa fixateera. Artisti Kadir shibirree sagaleen isaa hin dhagaamu jettanii. Ammaa fi warri asirra onlaayinii jirtan guruppii san seenaa. Guruppicha seenaa. Ijoolleen Dubaay jirtan, Suudii biyyoota garaagaraa jirtan warri namarraa mallaqa walitti qabuu dandeettan waraqaa jireenyaa qabdan karaa keessatiin guruppii keessan haa ta'u karaa keessatiin nuqunnama. Biyyatti biyya jirtan hundatti ufnuu qaba. Pilis kophaa kennan dandeenyu rakkoon isii dhukkubni isii kun humna kenna ol ta'eera. Ka Dubaay jirus, ka Kuwait jirus, ka Qatar jirus, ka ammoo Suudii jirus biyyoota jirtan hundatti ofnuu qaba. Ijoolleen biyya faranjii jirtan diyaaspooraan Oromoo mootu yoo dandeettan pilis goofandimii nu banaafi mucoon tun baay'ee dhukkubsattee jirti. Goofandimii kireetu nu godhaafi abbaan dandeegizee dalagaaf deemu dalagaa galu achirratti haa darbuufi. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan immootu guruppiin ijaarameera bakka jirtanii namni tokko uf nu kenna. Namni waraqaa biyya sanii qabdan argitee waraqaa jireenyaa iqaamaa qabdan uf nu qaba. Ka olii gad deemtanii ijoolleen irraa mallaqa nu fuudhuu dandeettan uf nu qaba. Kanuma isinin jedha akkaawuntii bannee turre akkaawuntii irratti hoomaa mallaqni darbame hin jiru gammaatitti namni waluma caqasaa waan akka guruppii kan hidhanii yoo hamilee waliin godhin namni hin dagataa hin yaadatu poostiin jala taraa gadi taraa wanni poosti godhamu gubbarra hin taa'u. Kanaaf bakka jirtanii hundi keessanuu ufnuu qaba. Mucayyoo tana haa fayyifannu warri guruppii na gaafataa jirtan kun guruppiin linkii kanarra laayivii kanarra jira gattu qaatiniin guruppicha seenaa isinin jedha. Odeeffannoo addaan mootu yoo qabaatan lakkoofsa iftuu feesbuuk irra ciisaa hin qabdanii artisti Kadir shibirree isinirraa kaasa lakkoofsi kiyya peejii kiyya jala jira siraan namni nabee kunan lakkoofsa kiyya hin qabdan jiru miseenjarri jira wal quba qabaanna rabbi bakka isin jirtanitti fayyaa isinii haa kennu obboleettii teenya rabbi haa fayyisu dhukkubsataa Oromoo hunda ka yeroo kanatti rakkoo keessa jiru rabbiin rakkoo nu haa baasu ka dhukkubsate rabbi nu haa fayyisu. Hidhamaa Oromoo rabbii haa baasu isinin jedha rabbiin biyya ormaa keessatti isin kuffisin isin dhibini akkuma nagayaan kokkolfaa baatan kokkolfaatuma nagayaan rabbi isin haa galchu. Meeqa kamtu rifata amma yeroo intalli isaa biyya ormaatti dhukkubsattu jechuudha garaan haadhaa salphaadha. Nagayaan kolfaa haadha kee biraa baate sihii dhukkubee feesbuuka gubbaa si argu maatiin kee sihii du'e reeffa kee yoo maatiin kee feesbuuka irra si argu dhugaa rabbii eegam nama gadiisa sinii galee. Kanaaf carraan akkanaa kun isin mudatiin bakka jirtanitti akkuma fayyaa kokkolfaa nagaa dhaammattanii baatanii fayyamaan kokkolfaa rabbiin maatii keessanitti isin haa deebisu isin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo kana sheer gochuun obboleettii keessan bira dhaabbadha. Du'aa hin dagatina waan qabdan irraan hambifatina. Kanuma baay.